الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. hedduu teessanitti haraamni waleetii waliin ilaalaa jiru. Hadiisni kun wanni nu barsiisu gabarrootan akkanii fi gidduu isaaniitti waliin miine rabbiin haraam godhe. Bu'uurawwan amantiin islaamaa irratti ijaaramtu adilii wal qixxummaa haqaan namni wajjin jiraatu. Yeroo ammaa yoo ilaalle ammoo akka addunyaa keenyaatti yeroo zulmii keessatti kana waa'ee zulmiidhaa kana ilaalchisee rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa quraana keessatti maal jedhe alaa la'natullaahi ala zaalimiin zaalimtoota irratti abaarsi rabbii haa jiraatu. Wanni nu barsiisu abaarsi hoggaanii fi dalagaa takka irratti dhufe dalagaan abaarsi irra dhufe suni haraam ta'uu nama barsiisa. Zulmiin haraami. Ayata biraa keessatti rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nama miidhu sodaachisa jabaa isaa qabu. Maal jee walaa taxsabanna allaha gaafilan ammaa yacmalu zaalimuun. Waan zaalimtoonni dalagan rabbiin ni dagatan sehniya quba qaba isaanii qaba malee isaanii lakkisu. Ergamaan rabbii illee alayhi salaatu wassalaam waa'ee zulmiidha ilaalchisee hadiisa hedduu keessatti hoggaa irraa baqachiisu maal jaa inna zulma zulumaatun yawma alqiyaama. Zulmiin nama miidhuun namarratti roorrisuun guyyaa qiyaamaadhaan dukkanoowwanii jedhu. Dirree qiyaamaa san gubbatti zulmiin miidhaan ati irraan tana zaalimaaf qabaa jiru. Hoggaa achi ammoo isa qabee jiru nam tokkollee harka isa baasuu danda'u. Idaa zaalimni hoggaa nama miidhe kanuma nama miidhe kana jiruu bareedduu yoo jiraate mana bareedaa keessaas yoo galee rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa qaba isaa qabu suutuma suutaan boollatti isaa jiru. Hadiisa biraa keessatti ergamaan rabbii alayhi salaatu wassalaam guyyaa tokko dura saxaabaadhaatiin maal jedhe atadruuna ni beeytanii jedhe deegaa namaa eenyutu deegaa eenyutu miskiina namaati jechuun ni beeytanii jennaan maal jaaniin almuflisu fiinaa man laa dirhama lahu walaa diinaara walaa mataa. Deegaa namaati jechuun kan ofitti beeynu namanii fi maallaqa hin qabne nama meeshaa hin qabne nama waan akka hin qabneetu deegaa namaa jaamaa jaaniin. Ergamaan rabbii alayhi salaatu wassalaam maal jeen deegaa namaati jechuun ummata hiyyarraa nama guyyaa qiyaamaadhaa salaata zakaa soomana gosootan cibaadaadhaa hedduu walii qabatee dhufu. Garuu hoggaa dirree qiyaamaadhaa san dhufu haala kana dhahe kaan ammoo ka arrabse kaan ammoo dhiiga isaa gannaqe kaan ammoo lubbuu isaa baaseen dirree qiyaamaadhaa dhufaa jiru. فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. kunilleen hanga qadriin samiilee toltuu isaarraa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa kennaa fi kanallee duuba toltuu isaarraa waan qicaaf. Odoo kanatti irraa kafalanii toltuu isaa yoo dilii warra silaa inni miidhee kana fuudhanii isarra kaayanii asitti
ammaan tana duniyaa tana gubbatti odoo guyyaa akhiraadhaan dhaqin arrumaan tana irraa haala arrumaan tana dhiifama rabbi haa jedhuni arrumaan tana haa dhiisuufi malee booddeen siidaa hamtuudha. Balleessaan tokko biyya laa tadlimanna idaa maa kunta muqtadira الظلم يرجع الله إلى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم يربي دنديتي سيخن قبينيا قبات أنغو قبات ومن قبات لم تقل لك مالي بجنان ظلمين بودين سيدا شينادة بودين سيدا شينادة مالي أتني رفت جنجاتي رفت أنا بريدها خيسا رفت أدرو من تكيني لما كوني منان قبلتين ومالين قبينيا قبلتين ظلمين ويا tokko gurbaan saaliha tokko isaa boo jiruu Fudayl ibn Iyaad dhufee maal jeeni maal jeeni wanni ani boo'uufi namticha maallaqa na jalaa hate kana naafi isa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa guyyaa qiyaamaadha fuuldura isaatti waggaa walitti dhufu santuu galaana nyaate sanii fi rahmata isaa godhu jedhaa jedhe. Bilaal ibn Mas'uud jaanii maal jedhe namanii fi rabbi malee sirratti gargaaraa biraan qaba yoo gaati samiite yaa rabbii xiyya jedhee rabbii isaatti iyyate nama sana akkana jettee isaan zallanii kanaaf obboleeyya muslimaa hanga dandeenyetti zulmii irraa haa fagaannu nama miidhuu irraa haa fagaannu nama miidhus deeggaruu dhabu gargaaruu dhabu yaadaan ta'uu humnaan ta'uu waan qabnuuf deeggaruu dhabu. ربنا سبحانه وتعالى قرآن خيسة من جو ولا تركنوا إلى الذين ظلموا أنفسهم وردوا سانيمي سبب سنيتي يجي سنتين من جو أنا بدن دنيا ظلم الرا